dachaas irratti xiyyeeffatanii dachaas karaa raameessuudha waan biraata kan qaban. Dandeenyaan dachaas karaa raameessuudha miti dachaas gartee miti godee inni keessaan baane keessa anis gaafaan gartee miti hatti isinitti argadde hallayyaan isin buusa jechuudha. Isin sadeenuu Feeruuza Aashaa fi Sheeticha. Xiyyeeffannaan kiyya guddaanis isan kana. Sodaata kan malee waan isin deemu jechuudha. Sodaata kan qabu waan takka. Kanarratti yoon kuteesse yoon isin kuchiises Sheetiidhaan. Aniin gartee isin sirriitti gootanii maraachitanii gartee miti. Isin sirriitti gootanii maraachitanii mana keessa kophaa deetan. Inuma hin jiru sun dachaasi miti. Tan halgaddaa sana fuuganaa waagaa guddaa kafalu ta'e sana. Aarsaa guddaa isin kafalchiisuu ta'a. Tan deengaddaa akkas gootan saniifuu aarsaa guddaa yoon isin hin kafalchiifne ani ummaantiin adda jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كان داود خنجي قاعد في قاري كم في جاخي سني بكجر تمرتي نجيني خنجي خن ونقرا بكيس على كوسن جدا خنو قارة من إبساخ يصير فيدني كلنا أنت كل يوم مناخ يسنجرو عشان ليه مناخ يسنجرتو أمتو مقرتي كانت تقرتي واي دير مراتي مناخ يسا قرتي خبا دير الفتاة كي سخنا وقرتي أرى نيل لا لا وجيتين فينا تقول لي إنجراني تونس مراد فوتي خرار خرار يسنجري إبسان اللي إنك أخنو نقرر ما نخيسنا تقول إنجرو جورا إلا هنقاسي دين ديمان في جورا بكانغا بكاناتي لا نولش ركون إنسانية جورا والكبتيني دموتا كرتة وان إنسانو فاجران كنا غوتو ساني تكاتا كتي إنسان غوتو بالبلا نت عادتني ترونجا جورا دولاني وانا كنا خنيو يسوع أتيس خران كي خرما دير لاماني تي خرام مرادي في خراب ساتنا نجاني أنا جامي أدنو إساني خنا قرتي ها بكانغا تنجي تلا فجأة رفيع منو يبصا خيسان رفيع تلا نم تقول منا خيسين جرانجي تلا شيء تجاتو إيجامنا سانية تلا شيء تجسيري تقولي تجا نم تقول منا سيرو منا خيسان بنا ديسادا يوري من تك منا خيسان بدنا قاعد دارا جان شيء تجي أكسي جرعا ميجا خنود الجاس ديمان رفيع لينجدا أبدي منا خيستي أواد تكوان مقولني هذا تاني سك نكراني كا سيري سجونان جاني سلام أفنان جاني واحد دو دكتورا هدو دكتورا ياو وانيسان نقول نيجوا تورا الحمد لله رب العالمين فدي ربي تناركا باني ربي نقرتي أركانو باسي سدركا خنا رجعني تورا خنو منا خنا خيسة تورا واحد دو تورا نم تقول منا خيسة نجرنجي تورا منا وكمان دعك سنجيجا نوتي واهم داو شيخنا نوفيدا شيخني منا خنياس نويجا mana keenya qolla fannu wanni takkallee mana keenya keessaan baddu yaani wanni takka jechuudha fadii rabbiitiin malee wannummaan ilma namaa kanatti haatu hin jirtu ummanni akkuma isin beeytanii ibsaadhaas ni beeytan muraadis guutuun isaaniitu uumaa keessa achi baasaniiti jechuudha dhalaan gartee biyya ifiyyaamutti jirtu jechuudha kophatti biyya ifiyyaamu jechuudha ciciisanii ani jaallachaa sakkanama tokkotti bi'iznillaahi Rabbi gartee guyyaa qiyamaatiin inni isin yaaqadha akka naajee gartee miti dhaadannoo guyyaa dheengatti naa Feeruuzaa wal dhaadanne san Feeruuzaan naa sujuudu malee naan jettee ani Rabbii qiyyaaf sujuudu jeeni jalaatite jechuudha achirraa guyyaa sanirraa kaasanii sheetichin isa gartan waa hedduu takka jechuudha wanni isaan dhaadannaan isaanii hedduudha qaaba maal jeetan isinima amma karaa fuulduraatti wanni godhuu qabnu maali waan jaamurratti manzaraa uffanneetitti manzaraa keessa wallaallaa jechuudha akkanatti kun dachaasuma funga isin gartan kanaa dachas Sudan aman kabu abba fedhe yoo ta'e seriisin Sudan dhugaarratti hundaa'an ta'eef abbaa fedhe yoo taanaan dhugaartee wanni rabbiin kiyya situ itti naan jee natu itti wanni rabbiin sintu itti naan jee immoo yoom iyyuu taanaan nitu itti bi'iznillaahi fedhii rabbiin jechuudha. Sanumaa wajjinuu ani yoom iyyuu taanaan harkaa isin kennuuf isaaniif dachaasin isaaniif harka kanneen qaalii isaanii waliin akka barbaadan isaanii wajjin olii gad فلنا إرجتني فلنا جبرون فتني فلنا كفرنتي فلنا رفسني فلنا خازني فلنا نياجتني فلنا وبازن سون خاكسين جلو جلا مالف جنان ربي إنكرتيمتي أبا درا بوداتي حكا قبياتا كيف باسي جلا يعني نموانا كنا كرتي خنا اللي سينوتي نموانا كنا وديتو اللي متي أمو فيروزا في شيء تجا دتشي نساني جتة جرت خنا جتي دجين إساني جتة جرتي إتهيد ديرين جرانيس فرحان إيجاني أكا جايباتي أني نسان ديسو سنجرتو إساني سوى بربادن كرتي صدادا كاملتي أكا بربادن نها قراني أنيس إبدوبن ديبو مالي بنان دوغارتي دوغان تونيك الله تمالي هنجتو يرو هبدو يجولا
namoota baay'ee akka kanatti kan nuti ajjeefne agartee jirta, kan nuti maraachine agartee jirta. Namoota baay'ee caccabsinee mana galchine, namoota baay'ee laamshinsinee mana galchine. Si galtee atis yoo namoota san keessaa tokko ta'uu barbaadde harka bal'aa si qabna jaanii. Anilleen akkasumatti gartee miti yoo gartee rabbiin kiyya duraan gartee miti qadar rabbii kiyyaatiin wanni sun gartee rabbiin guyyaa akkanaa waan akkanaas si godhaa naan jee gartee miti rabbiin murteen akkannu yoo rabbiin akkanni anis niin ta'a walaakin ammoo wantoota akkanaa waan qotaa kana osoo ilaalee arguu hin usu osoo ilaalee arguu hin callisu waan jaamuta gartee miti sammuutii keessaa hin qabaa. Namoonni hundinuu waan kana kan jaalatan hin jirtu wantoonni kun hundinuu namni hundinuu osuma hin jaalanne waan kanatti seenanii osuma hin jaalanne rakkoo hamaa kana hundaa godhatee miti dandamutti jiran jechuudha. Ilmi namaa tokko kan guyyaan kun aduun tun eeysaan seentee isaan dhiitii kan hin beekne mana kana keessa oola buleessu kan halkan rabbii kun gartee yoom dhiiteeti yoom bariitee kan hin beekne. Duuba akkana jiruudha. Akkami osoo isin taate maal gootame? Cal jettanii dhaltanii nama tokkoon kan beektan. Kanaa jecha lubbuun ta'e yoo baate shahideedha barmaan taatan. Rabbiin gartee waan ifi jaalatu buleessa keetiin jaaladhu jeemire saniifuu yoo isaan fakkeenyaaf nuti jaartii isaanii tijaanii ichi deemu gaatis booqe yoo gartee nuti rabbiin gartee miti haala kanaan gartee waliin laala rakkoo buleessa keetii caljii laali kan jiru rabbiin kan jaalatu taate nuti sumaatii miti jechuudha. Saniifuu ani dachaas akka nama tokkootti waan kana jala deemee gartee madda waan kanaa sheeticha kana gartee miti qaama mootummaatiif dhiyeessuun qaban. Sheeticha kana qaama mootummaatiin gartee gaafaa marrajaa isaa guutuu takka jala deemee argadee si galtee marrajaa isaa guutuu argachuun qaba. Sheetichi maal jenni dhaamaa jinniidha. Uummata ajaa'ibaati. Taraa kana gartee rabbiin uummata ajaa'ibaa gartee uummatuma gurguddaa gartee sana harka rabbiin uguuse. Uummata ajaa'ibaati. Si galtee yeroo kana isaan seenan yeroo san isaan baanii hin argu jechuudha. Uummata ajaa'ibaa. Kana gartee miti bi'iznillaa isaan yoo iftuu birraa deebi'uu baate isaan quraana danda'anii algadda gaawwali bullee agartanii naqaraanii anis ittiin qaree gaafuu waan hin beeku ittiin dadhawadde boo billaa aleeke bagumaan hanga sanuu haffazin jennee bootis billaa aleeke wallaahi boo billaa jechuudha gammachuun fi qaba hanga sanga itti dadhawadheetiin gaafuu wal finnee gaanis hangasumaan beeka itti qaree gaanis hanga sanitti akkasitti jechuudha rabbiin nagaa jala na baase. Shirna godhanii anuu mataa shirna godhanii mataan hundinuu dhukkubeetiin asirraa keekute arraan tana gaagizee mana kunu mana ishaa keessa dhufu nam tokkollee mooraan tu ciriidha nam tokko mana isin jiru ol seenee gaanis mee bilbilaan gaa akkana dhaadatan sanitti bilbilaan dhaadatan isaan hundinuu dhaadannaa bilbilaa sana gaa manumatti nutti dhufaa beekadhaan bilbilaan nama dhaadachuuf maal isin beeku kallattumaan maaliif bilbilaan dhaadachuu osoo ta'e yoo gartee mana isaanii keessa jiraatan anis manumatti itti dhageetiin kaa dhaadannaa isaanii kana gaa namni halaa dhaabbatee walitti hin dhaadatu manatti dhufeetumaan manumatti gartee miti haa waan gartee silaa dachaas ni goona jaanii yaadatan sanii haa godhanii amma namni waan kana gartee miti dachaasis garee isaan keessa galchuu qabnaa jee warri jiru nama sadii Fayruuza Aashaa fi Sheeticha jechuudha. Mariin isaanii jechuudha amma karaan isaan fuulli garagalanii dachaas irratti xiyyeeffatanii jiran jechuudha. Dachaas waan kana keessa galchine dachaas eega dabachuu danii adabachiisana waan jaamu jiran jechuudha. Ani yoo gartee miti kanaan adabachiisan yoo nan isaan adabachiise malee anis isaan adabachiise geetiin garaa isaanis si adabachiifna jiran jechuudha. Kun sodaan takka illee hin jirtu jechuudha bakka kana keessa. Shakkii takka ammalatti adabbii gartee miti dachaas adabnaan akkuma lafaa kaatii miti dachaas haqarra dedeemaa rabbiin gartee nama haqarra jiru gartee ni beeka jechuudha. Yoo nani gartee dogoggora isaan kan akka inni deemu jira dhutaate rabbiin naaf isaan gidduutti murtee haa qabnu. Yoon gartee miti dhugatti isaan kana gartee miti akka malatti ni miidhaa waan jaamu gartee miti kaniin gartee miidhaa yaada sammuu keessaa gootee san anaatu isaanii karaarraa makee san diddaammoo waan isaan gartee mana kana keessatti fi uummanni kun gartee miti dhiira maraachanii dhiira akkuma garan godhachuudhaaf dhiira akka haariyaatti irra deebianii horofarraa tolfachaa jiran jechuudha. Jaarsi keenya akkanu malee gabbee dhalaa biraa ajaan ilaalle lammaffaa dhalaa biraa jala kan deemne namalee akkana biraan jaalanne kana wanni isaan halkanii guyyaa irratti hojjetan jechuudha. Mee ilaala namni tokko gaa jaalala namaa tanaan rabbummaan namaa kana mana keessa jaarsa qabboodha jaarsa anfariirsa jaarsi keenya gartee nu malee ijaan ilaalin jechuudhaaf gartee miti kaan laamsheessanii kaan maraachanii kaan halkanii guyyaa wallaalchisanii mana keessa akkanuma tattaa'uun gartee
waan kana jechuudha wanni halkanii guyyaa ilma namaa kana guutuu mataan ulkuubsu jiru. Anis wanni naqa kaasee waan kanatti jechuudha kana. Singalte sodaata kan malee lammas waan kana gizeen taayaa ta'u mana feeruzaa keessa mana haashaa keessaan jira. Sodaadhee osoo hin ta'in dhaadannaa isaan dhaadannaa raakeetiin kee bakka qabu jechuudha. Singalte inni beektan isin bakka kana. Amma gaa walumaa galatti dachaas waan itti eegalee dachaas takka abdii wadee beeku. Ayyoo gartee na hucciisu taates kutumaan beekaa na hucciisan haa na hucciisani jiraadha taanaan hin jiraadhaan singalte kanarraa jecha sodaa isaaniitiif jecha gartee gaara keessaas numaan hin deemne mana keessattis numaan hin dhoqonne deemee kaanii fi kaanitti dhaqee numaan hin himanne jechuudha eegaan itti eegalee anis gwaan deemu gaa namoota kophaa kiyya hin deemanis namoota baay'eef dubaanii qaba alhamdulillah rabbil alamin gaa magaalaan tun guutuun tiyya haa ta'u immoo namni kun gizee deemu akkaataa itti deemu qabu. Gizee sochootu gartee osoo hin sochoone duratti garamiin socho'aa waan jedhamu tokko yaaduu qabdati mana maataati. Akkuma lafaa kalteemti namni tokko gizee deemu waan karoorfate karoora mataa isaa qabaateeti. Amma yoon gartee karoora mataa kiyyaa kanaan gabbi isinitti majee iccitiitti yaana jalaa mataa hojjetu ture. Maaliif jennaan adeemsa kiyya gartee gaafaan hojiidhaan irra ga'e isinuu ni agartan. Amma immoo gartee tarkaanfiin tiyya gara fuulduraatti maali yottanii takkaffaa muraati fuudhee asii isaan harkaa fuudhee sheekha bira geessuudha lammaffaa ibsaallee akkasumatti jechuudha. Kun karoora dachaasi gaan ammoo waan kan gara fuulduraatti irra deemne jechuudha. Isaan ammoo dhaadannaan isaanii maali ni beektan jabduun dachaas garee isaanii kana daballee dachaas eegan duraa taa'uu deeni maraachina. Dachaasis maraachuu qabaa kitaabni jedhamu akka isatti murtaa'eeti jira jechuudha. Siniltee dachaas kutuu qabaa karaarraa yoo dachaas karaarraa hochiifne malee wanni takka wanni galma nu gahu hin jirtu. Namni faallaa kan deemu jiru dachaas yoo karaarraa maqe malee haala kanaan gartee itti fufuu hin dandeenyu waan jedhamu takka isaanis mareechuu jiran jechuudha namni gaa nama waasii kan dhabde malee nama waasii hin dhabde jechuudha. Saniif karoorri isaanii guddaan dachaas irratti xiyyeeffatanii dachaas karaarraa meessuudha waan biraa takka illee qaban. Dandeenyaan dachaas karaarraa meessuudha miti dachaas gartee miti godee inni keessaan baane keessa anis gaafaan gartee miti hatti isinitti argadde hallayyaan isin buusa jechuudha. Isin sadeenuu feeruusa haashaa fi sheeticha. Xiyyeeffannaan kiyya guddaan isan kana. Sodaata kan malee waan isin deemu jechuudha. Sodaata kan qabu waan takka kanarratti yoon kutees yoon isin kuchiises sheetiidhaan aniin gartee isin sirriitti gootanii maraachitanii gartee miti. Isin sirriitti gootanii maraachitanii mana keessa kophaa dhiitan inuma hin jiru sun dachaasii miti. Tan halgaddaa sana ufuu ganaa waagaa guddaa kafalu ta'e aarsaa guddaa isin kafalchiisuu ta'a. Tan deengaddaa akkas gootan saniifuu aarsaa guddaa yoon isin hin kafalchiifne ani ummaan tiin dalee jechuudha. Takkaa dachaas waan seeniif duba deebiin beeku. بإذنك بإذن الله ربي وياك أماتنا سنردا وان كان غرتي متي يوخا أنا ما خديسن يوخا ما غرتي فول دريق أنا غرتي متي سنوجين دكان أكتب جابها